Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, har'a akkaataa abbaan manaatii fi haati manaa itti yeroo dheertuu waliin jiraachuu danda'an babal'iseetiin isiniin. Namoonni baay'een ammoo waan kana akkamitti akka sun ta'a laa kun hin barbaachisu jechuun ni mala. Ana ammoo akka kiyyatti baay'ee waan barbaachisu tokkoffaa intala takka yeroo footoo akkaataa guddisaa warri isaanii itti guddise ati hin beektu. Sababni isaa daa'imummaarraa haati intaltiyyaa nama jabaa, nama gaarii, nama kabaju jechaa kan guddiftu taate yeroo bakka bultii sun dhayxes jecha isiin jechaanii turte sun sirraa eegdi waan ta'eef. Lammaffaan ammoo intalti takka guddisaa warra isaanii keessatti yoo haati tan abbaa manasii qaceelloo tajaajiltu waan isin tajaajiltuun tana guutuu dubartoonni ni arga. Kan akkasitti agartu taate isilleen booddee manasiititti akkasumatti tajaajilti. Sadaffaan ammoo intalti takka yoo haatinii fi abbaan baalagee tammaarreedha jechaa guddisan gaafa guddatte isiin ammoo jecha sun hin dhiiftu, isiinis akkasuma nama arrabsuu eegalti jechuudha. Afuraffaan ammoo intala kabajaa qabdu, intala maamusa qabdu hoggaa jaan isii akkami? Intalti takka abbaa manasii kabajaa guddoo gootiifuu abbaan kabajaa firraa fuudhe malee. Abbaan kabajaa firraa fuudhu jechuun yeroo hunda isii arrabsuu, dhalaa biraa gartee gubbaarraan isiirra laaluu. Sadaffaan ammoo woo isiin jechuma bareedaa tokko dubbatte ati maal beektaa miyyee dha'uu. Amma ammoo isiin sun nama dogoggora irra jiru taates waan ati jetteen sun dogoggora eega ati itti himte booddee waan sun fudhachuu dandeessisiin. Garuu ati immoo kan yaada sun itti lakkifne amma ammoo gartee deebisaa yaada sunii hin kennineef taate barachuu dandeessu. Sababni isaa namni kun walirraa waa hundaa'uu barata waan ta'eef. Fakkeenyaaf mana keessatti waan ati jibbitu waan tan ani jaaladhu hin dalagin woo ati jetteen abbaan mana kiyyaa waan sun hin jaalatu hin dalagu jettee yaaduu dandeessi. Yoo ati hin jenneen immoo ifiin hin beektu jecha oolte gama wallaalummaa deemti malee waa barachaan deemtu jechuudha isiinu. Maaliif waan baay'eetu jira kan mana isaanii keessatti isiin hin barin kan ati arraa si biratti eegaltu. Atis barnoota haaraa kan nuufii qabda. Kan duraan isiin hin beekne sun. Yeroo sun immoo fudhachaa deemti, barnoota kee fudhachaa deemti jechuudha. Siif galee akkuma biqila mukaa yeroo dhaabde yoo hoggaa dhaabdu sun hoggaa inni feelee eegalee ati jallifte jallinuma suni guddata. Yoommoo tajaajiltee irraa cirtee dameelee fi wanni ta'e inni alaa xoluma dheeraachaa deema jechuun dhaabbatu. Kanaaf akkasi. Kun ilma namaatirraa waan hedduu barbaachisaati. Ammas bultii mana keessanii keessatti jaartii arrabsoo fi isii tana gartee jecha isii namaa gaditti yoo ati jetteen if laaltu waan jettuun taate isii sun qalbiinsii cabaa deemti. Achiin booddee maal taate jibbansaa keessatti uumamaa deemti. Namoonni baay'een egaa haati manaa kiyyaa biyyaa baatee biyya namaa deemtee na jibbite jira. Biyyatti waan dalaguu ture sun hin yaadatu jechuudha. Kun dhiirarraan barbaachisu. Waan isin qalbiidhaan
jaalatte amma yaadde immoo ati hoo ifiifillee godhuuf hin dandeenye inshaallah waan akkasii sun siif hin godhaa uummata akka yaadin jechuu ni qabda. Maaliif jireenyatti hora jechuu jireenya sammuu banaa wanni taaf qoxxobaa yookiin ammoo kaayyoo jechuudha. Si galte wanta katan keessee cuqqaaltee itti dhiiftu booddeessumaa irraa bana malee nam tokko hin banu akkasi. Yaada ati jetteen sun ni qabattiisin. Siitu kan hin qabanneef ta'a malee. Kanaaf yeroo hunda warroonni gartee yaada nama ajjeesuu fi yaada nama miidhuudhaaf yaaddan waan kanaa xiqqoo irraa qosuun xiqqashoo bareedaadha. Kanaaf salaamu alaikum haga viidiyoo biraatti walitti jechaanuu nagaan nuu tura.